fuula keenya deebisnee gara dhiibbaa mariin kuni nagaan kun gara itti deemuu irratti hojjechuun nurra jira ammas. Because of qusannee hin ta'u dubbichi. Bakka itti dhiisee yoo jenne amma gidduu kana itti dhiifamee jennaan IGADinis, United Statesnis, warri Norways hundumtuu isaanii ammas dafanii gara mariitti jara kana deebisanii hin fidan taanaan sodaan qaban. Kanuma irratti dhiisa kana caalaa hin dubbadhu. Afaan koo keessaas saba koo irratti waan akka hin taane barbaadu isa dubbadhu garuu miidhaan ga'uu ni danda'a. So hin jaalladhu hin barbaadu. Amma isa dhufaa jiru kana garaan koo hin jaalladhe waan ta'eef dafanii gara marii sanaatti dafanii gara negotiationii dafanii dhiibbaan eenyu irratti godhamu turara. Mainly what's the point? Isa gadhiisuun hin danda'amu. Transitional governmentiin kun iyyuu detailing isaa maal fakkaata? Constitutionii biyya sanaa otoo hin dhiibin mootummaan suni baay'ee compromise otoo hin godhin accommodate gochuu ni danda'a. Mootummaa irratti dhiibbaan ni godhamuu ni danda'a. Waboon immoo transitional governmentii kana akka malee akkas barbaade gara lola hamaatti uummatnis garatti miidhamutti otoo hin deemin maayinni transitional governmentiin kun kaayyoo ganamaa keessatti ni jiraayee moo maal sodaateetu maal jibbeetu transitional governmentii kana barbaade. Maayinni dhugaan isaa immoo kanadhaa'ee kanayyuu tilmaamarra dhaabbannee yaasaa jirra. Maaliif nutti himamumaaf maaliif uummata ifa baasanii uummatatti hin dhufan isa jedhu garuu fuula keenya fuulleeffannee itti deebi'uutu nurrara. We don't have time to waste. Dhugaan isinitti hima. We don't have time to waste. Amma gadda keenya namni bakka hin taane jedhee itti dhiisaa jedhee teenyeennaan IGADiin kun mana isaatti deebi'eennaan warri mari'achiifatan kun itti dhiisanii dhimma isaanii ta'edhanii manatti galaneennaan gaariin ta'u. Akkan yaadutti gaariin ta'u. So akka sabaatti natti dhaga'aman Borana keessatti, Shawaa keessatti, Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Arsii keessatti wanti deemu, wanti ta'aa jiru, wanti ta'e amma yoonaa ta'e kan natti agarsiisu wantaan barbaanne akka ta'uuf deemu waan beekuuf fuuldura isaa dhaabbadhee amma hin danda'utti bor waan ittiin gaabbine gochuufan as jira. Bor waan ittiin gaabbine amma hin danda'utti amma namni abbaan na arrabse Facebook irratti yeroo otonni usiin isaan bayinan dhaga'ee yeroo sanan bahee Facebook irratti maxxansee it's okay, we have to head back to peace. Peace is not optional maal jedhee barreesseennan namni tokko natti kolfa Oromoon tokko. Natti kolfaa qotoon hin ta'in yaaduma sanarratti kolfaa jechuudha. Duriyyuu jennee turre baga fashalaa'e namni jedhus dhageenyeera. Baay'ee nama gaddisiisa. Bor immoo haati tokko duutee yookiin mucaan tokko du'ee yoo jedhame footoo isaa maxxansee as keessatti iyyee alaakaa jechuudha. Gaafa nagaa soofna jedhamu garuu namatti kolfa. Yookiin nagaan akka fashalaa'uuf hojjetaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee kanaayyuu kaasuun ni jibbaa. Because maal jettee haasofta gaarii qaba namni. Situationii masaatu nama aarsa, walirrattis nama aarsa. Warri waboo deeggaran amma maal ta'eetu mootummaan kuni akkam yoo tuffatee maal yoo jedheedhanii mootummaa irratti aarii guddaa qabu yeroo kana irratti. Warri mootummaa deeggaran immoo akkas tuffatu taanaan akkasii nu harka diriirsinee mootummaan akkas ta'ee akkas godhatu taanaan immoo ittuma ba'anii haa agarsiisanii jedhanii warri dubbatan jiru. Kanas argaa jiru. Garuu akkas miti dubbichi. Dubbichi sila isinitti meera. Otoo walwaxaluu PP fi waboo ta'e ani ittan dhiisa ture. Dhugaa waaqaan isinitti itti dhiisee walirraa caamsanii deebi'anii nagaa uumuu jedhee ittiin dhiisa. Garuu saba keenyatu achi keessa jira. Ijoollee keenyatu achi gidduu dhuma. Saba keenya qotee bulaa keenyatu dararamuuf deema isaan wallalanii. Jalqabayyuu araaraa fi nagaa kana itti dhiibnee kadhanna akkas goona kan jechaa turre sababa PP fayyisuuf yookiin waboo fayyisuuf miti. Uummata keenya saba keenya fayyisuuf goone. So yaaduma sanaan xinnoo gara qabbanaatti akka dhuftanii riskiin uummata keessanii isinitti dhaga'amu. Disconnect akka hin taane. Akka nama achi jiruuf as jiru taanee yaaduun nurra hin jiru. Saba keenyadha, dhiiga keenyadha. Qotee bulaa keenya akka keenyayyuu xinnoo ofirraa qolachuudhaaf yaada siyaasaayyuu kan hin beekne dargaggummaas kan hin qabne warri dhiiraa jirtanii dubartoota jaarsaaf jaartii ijoollee xixinnoo nama baay'ee qotee bulaa keenya namni keenya miidhamuuf
balbala kan banemneef ammas deebinee balbala sana cufna. Balbala amma dandeenye otoo akka keenyaa ta'e yoona cufameera beektus miti otoo akka keenyaa ta'e yoona nagaan bu'eera garuu maal dandeenyaa isa jedhu sanayyuu waliin haa hubannu haa qorannu. So do not tire dadhabinaa kottaa wal cimsinee yaada keenya walitti fidnee qaamota nu deeggarru kanarratti dhiibbaa goonii haa deebi'anii mari'atan. Waggaa 15 maaliif hin ta'u guyyaa 15 miti. Nagaatu mala nuuf. Saba keenyaaf kan baasu nagaadhaan mariidhaan nagaadhaan dubbii hiikuudha siyaasaan dubbii hiikuudha. Meeshaadhaan wal ari'uun hin ta'u. Meeshaadhaan diina gammachiisuu kan kolfaa nu gootu akka caaluun jedhetti. Nabseesaa hamaaruu waaqayyoo cimaadha maal jedheen annama barumsaanis baay'ee deemee miti akka jullummaa kootti baay'ee garaa na nyaatee dubbiin isaa garaa mana nyaatee yeroo garuu inni kun baay'ee lapheena tuqe maaliif baay'ee hambilii ta'edha waan kun hundumtuu akka sotoon ammaatiin dubbate waanta sana kan kolfaa nu gootu ijoollee ammas kanumaan itti fuufnee innaan kan kolfaa kan har'aa miti kan borii miti kan generationally itti kolfamu ta'a. Caaluun akka nabiyyummaas qabaal tokko akka ayyaantummaa gaafa dubbatu. Arras kan kolfaa akka hin taaneef hundumtuu of haa mo'atu. Asuma irratti iyyuu haasa'uudhaaf rakkisaa ta'uu ni mala. Ayyaana kaleessuma dhageenye maaluun hin dhiisi xinnoon gaddinaa warri jettanis jirtu ta'a. Garuu isin hin dhiisu. Isin hin dhiisu. Har'aaf bor gidduu maal akka ta'u hin beekamu. Leetarii barreessinee igaadiin kana fa'aa United Nationiin kunifaa Ameerikaan kunifaa maalootti dhiisinaa jara kana walitti nuu fidaa uummata keenya fixuuf deemu jenneeyyuu kadhachuu hin dandeenya taanaan ni kadhanna. At least kana goonee waanuma dandeenyu harka keenya irraa waan qabnu hundumaa goonee dhumarratti wanti ta'u yoo ta'e iyyuu at least lubbuun keenya sammuun keenya ni beeka. Anarraa wanti hafee hin jiru. Garuu amma immoo as teenyee ibidduma irratti ibidda bobeessina taanaan dhugaa sammuu qabna taanaan dhugaa ruhii hojjetu sammuu qabna taanaan conscience qabna taanaan bori gaafa guddannee nuti gaabbine gaafa nama yeroon darbee gidduu kanatti isaan wal lolanii waggaa 2-3 wal lolanii wal waxalanii wal dadhabsiisanii dhufee waraabessi alaa dhaabbatu dhufee lamaanuu nyaachuuf deema. Kanadha. Kanatti of dhiibaa jirra. Yoo dhugaasaa walitti himna taanaan sineema walitti himna taanaan kanadha kan deemaa jiru. Lubbuu keenya irratti maaliin madaalame lubbuun keenya lubbuun Oromoo ammami piraayisii isaa beekuu barbaanna. Piraayisii maaliidhaaf itti murteeffame sana beekuu barbaanna. Lammaffaa immoo isin dhiibuun keenya hin dhaabbatu. Gara mootummoota alaa irratti, igaadii irratti, international community irratti isinumaan iyyuu directly akka dhuftanii ammas isa kana hiiktan dhiibbaa goona. Sabni kuni qofaasaa calluma dheesin jalatti barri itti horii dhumuu turre. Haati garraamiin tokko ijoolleen keenya duun Oromoon ajjeesu namni jedhu baay'ee nama aarsa. An aarii dhugaa kana Oromoon ajjeesu namni jedhu asirratti stage irratti baheennaan anaaf inni wal qabannee teenyee eenyu akka beekuu fi eenyu wallaalaa akka ta'e wal barsiisna kanadha. Wal dhiisaan jiru baran. Oromoon ajjeesu taanaan maashiniitu Oromoo ajjeesaa raare. Oromootu Oromoo ajjeesaa. Kan kolfaa nu gootan akka caaluun jedhe. Kan kolfaa. So mootummaa keessa jiran, paarlaamaa keessa jiran kaasee qotee bulaan bo'aa jira isin akkas walirraa gaafa deemtan. Oromoo eessaa dhufee bulchaa jirtu isin? Oromoo eessaa dhufeef qabsaa'aa jirtu isin? Eenyudha isin? Eessaa baatanii? Dhangala'aan jiru. Guutummaa guututti Oromoon kun gadda keessa jira isin walirraa deemtan. So which Oromo are you fighting for? Which Oromo are you administering? Which Oromo bilisummaa kan baastee qabdu already bilisa baasuuf kan deemtu Oromo ishee kamidhaan siin jedhama. No gaddine, no dhukkuffanne sababa keessani. So no war. Stop the war. Priority number 1 for the people. Dhugaama ummataaf loltu taanaan, dhugaama ummataaf qabsooftu taanaan, dhugaama ummata bulchaa jirtu taanaan, ummata bilisa baasaa fiixaan baasaa jirtu taanaan sababa ummataa stop the war. Naayini nagaa qabna aadaa qabna. Mitiire aadaa ummata qabuudha. Ilaafilaamee ummata qabuudha. Gadaa jennee isaa asirratti bokkisaa oollu kana kan sobaan gootuu himaani. Gadaa qabna miti. Aadaa qabna maaliif kun dhugaa ta'ee lafarratti ba'uu dadhabare? Isiniin maaliif bituu dide aadaan kun?
Oromoo isa kamidha? Oromoo Tanzaaniyaa jiru moo Keeniyaa jiru? Oromoo biraatu dhufe moo Oromoo kootu? Oromoo ayyaanaadha moo kamiin? Which Oromo is it? I have 1,400 people here. An overwhelming majority of Oromo are sad just from the fact that you actually underestimated our well-being based upon your political schemes. We do not care for them as much as we care for our children, for our mothers. Stop killing Oromo people. Oromo ajjeesuun dhaabatu. No war. We're done with war. Priority number one. We don't want war. Kanarratti waliigaluun nurra